Leella diroonii guyyaa har'aa muddee diidama bara 2022 raawwateen miidhaan dhaqqabuu maddeen naannichaa himan. Haleellaan diroonii kunis lola bakkoota garagaraatti waraanni mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jiraniin waraanni bilisummaa Oromoo lola lafootiin wayita injifannoo himaa jirutti gaggeeffame. Xiyyeeffannaan haleellaa kanaatis waraana bilisummaa Oromoo haleeluuf osoo hin taane bakkoota uummanni nagaa qubatan magaalotaa fi gandoota keessatti kan raawwatamaa jiru yoo ta'u lubbuun namoota nagaa baay'ee dabruu fi qabeenyi guddaan barbadaa'aa akka jiru ibsamaa jira. Akka maddeen naannichaa gabaasanitti haleellaan diroonii aanaa Jaarsoo fi Baabboo Gambeel jidduutti raawwate kun erga waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa gaggeessuun bakkicha to'annaa isaa jala oolchee booda erga lolli kaaba Itoophiyaatti waggoota lamaaf deemaa ture marii karaa nagaatiin xumuramee booda lolli jabaan Oromiyaa keessatti humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo waliin itti fufee gabaafamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa humnoota Tigraay waliin waliigaltee nagaa uumuun waraana bilisummaa Oromoo waliin ammoo humnaan fixachuuf itti deemaa jira. Miseensonni paarlamaa Itoophiyaa yaa'ii tibbana gaggeessan irratti waliigalteen araaraa akkuma humnoota Tigraay waliin taasifame Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliinis taasifamuu qaba jechuun gaafatanii jiru. Miseensonni paarlamaa Itoophiyaa yaa'ii tibbana gaggeessan irratti waliigalteen araaraa akkuma humnoota Tigraay waliin taasifame Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliinis taasifamuu qaba jechuun gaafatanii jiru. Godina addaa naannoo Finfinnee keessatti dabballoonni bilxiginnaa manneen jiraattota diiguu fi namoota hidhuu hammeessanii jedhame. Akka qeerroon buraayyuu tokko BBS'tti himetti erga torbee dabree hiriirri balaaleffannaa barattoota manneen barumsaatiin gocha finxaaleeyyii Amaaraa balaaleffatuun baname booda barsiisota dabalatee namoonni baay'een hidhamaa jiru. Dabalataanis dabballoonni bilxiginnaa akkuma kanaan dura manneen jiraattota diigaa turan ammas daran hammeessuun namoota harka qalleeyyii dirreetti harcaasaa jiru. Dabballoonni magaalaa Buraayyuu poolisoota waliin ta'uun namoota nagaa hidhuu doorsisuu fi manneen uummataa diiguu irratti argamu jedhame. Diigumsa kanaan gandoota yookaan kallattii jijjiirachaa itti deemaa jiraachuu hime. Dubartiin waan uguramte fakkeessitee sobaan abbaa warraa ishee qarshii 150 gaafattee qabamuu ishee poolisii magaalaa Finfinnee beeksise. Dubartiin tun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii aanaa 8 iddoo addaa Sarxii Maariyaam jedhamutti gocha kana hojjette. Dubartiin gocha kana hojjette abbaa warraa ishee abbaa ijoollee ishee lamaa ta'etti bilbiltee akka isheen butamte fakkeessitee birrii 150 gaafatte. Maallaqa kana herrega baankii daldala mataa ishee keessatti akka galchu gaafatte. Garuu yoo inni maallaqa hin galchine akka ishee ajjeesan doorsisan itti himtee isheen immoo bilbila cufatte. Akka poolisiin Finfinnee jedhetti ammas bilbila ishee bantee hiriyaa ishee biraa tokkotti bilbiltee maallaqa hatantamaan galchi jedhamee galchi jettee abbaa warraa ishee waliin akka haasa'u itti himte. Abbaa warraa ishee shakkee dhimmicha poolisitti gabaase. Namoonni dubartii tana waliin ta'uun maallaqicha akka herrega mana baankii isheetti galuuf abbaa warraa ishii sardaa turanis boodarra poolisootaan qabamuun ibsamee jira. Dubartiin gocha kana raawwatte kun abbaa manaa ishee waliin daa'imman lama qabaachuus poolisiin himeera. Poolisii magaalaa Finfinnee maqaa dubartii yaalii gowwoomsaa hojjette tanaa ifa godhuu baatus maallaqa 150 abbaa warraa ishii gaafachuu fi iddoo isheen to'annaa jala itti oolte mirkaneessee jira. Dubartiin tun uggurameera jechuun abbaa warraa ishee lakkoofsa herrega ishee irratti maallaqa galii akka godhu gaafachuu kan ibse poolisiin garuu sababa maaliif akka kana goote qorachaan jira jedhe. Abbaan warraa isheetis dhimmicha poolisiif odeeffannoo kennuun hordoffii taasifameen dubartiin tun akka hin ugguraminii fi daandiirra deemaa akka turte mirkaneessee jira. Hordoffii taasifameen dubartiin aanaa 7 gamoo Shaggar keessatti mana firaatti dhokachuuf otoo yaalii taasisaa jirtu qabamuu poolisiin hime. Namoota dhuunfaa ishee tumsuun yakka kana keessatti hirmaachaa turan lama waliin to'annoo jala ooluun dhimmi isaanii qoratamaa jiraachuu poolisii magaalaa Finfinnee ibsee jira. Mootummaan Noorweey sodaa nageenyaaf jecha lammiileen biyyattii gara naannolee Itoophiyaa nageenya hin mirkanoofnetti akka hin imalle akeekkachiise. Ministeerri dhimma alaa Noorweey ibsa muddee 17 baaseen lammiileen Noorweey gara lixa Oromiyaa fi bakkeewwan birootti akka hin imalle hubachiise. Dabalataanis ibsi mootummaa Noorweey kun imalli gara naannolee lixa Itoophiyaa walitti bu'iinsa miidhaman hundatti akka hin taasifamne gorsa. Kunis naannolee Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Bunnoo Baddallee, Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa, naannoo Gambeellaa fi naannolee Beenishaangul Gumuz ni dabalata jedha ibsichi kun. Akka ministeerri dhimma alaa biyyattii jedhutti marii qaamolee wal waraansarra turan jidduutti taasifamee fi waliigalteen dhukaasa dhaabuu irra gahame haalli kaaba Itoophiyaa akka fooyya'uuf gumaacha kan taasise ta'us naannoo Tigraayitti garuu ammallee haalli jiru kan mirkanaa'ee miti jedhe.
Kana malees jeequmsi baha Itoophiyaa fi gara daangaa Somaaleetti uumame naannolee kaaniif illee haala nageenyaa hin qabne uumee jira jedhe. Haaluma kana lammiileen gara naannoo Tigraay akkasumas bakkeewwan daangaa naannoo Amaaraa, Tigraay fi Affaaritti dabalatee gara iddoowwan haala nageenya isaanii hin mirkanoofnetti akka hin imalle ministeerichi dhaamee jira. Mootummoonni biyyoota alaa naannolee Itoophiyaa sodaa nageenyaa qaban keessatti lammiileen isaanii akka hin imalle gorsuun kun isa duraatii miti. Akka fakkeenyatti US fi UK dabalatee biyyoonni baay'een sodaa nageenyaaf jecha waggoota lamaan dabran Itoophiyaa keessaa iddoowwan murtaa'oo malee lammiileen isaanii akka hin imalle irra deddeebiin akeekkachiisaa turuun ni yaadatama. Gareen kubbaa miilaa biyya Arjentiinaa waancaa addunyaa mo'attee biyyatti yoo deebitu simannaan gootaa godhameefii jira. Arjentiinatti guyyaan har'aa ayyaana ta'ee akka kabajamuuf mootummaan biyyattii labsee jira. Uummanni biyyattii miliyoonotaan buufata xiyyaaraa magaalaa Buunes Aires hanga waajjira olaanaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa biyyattiitti hiriiruun simannaa kan taasisan yeroo ta'u, irra hedduun lammiilee biyyattii gammachuu keessa machaa'aniiru. Taphattoonni konkolaataa guddaa irra keessan banaa ta'erra bahuun deeggartoota isaanii waliin gammachuu isaanii ibsachaa wayita turan mul'atee jira. Dursan taphattoota Arjentiinaa Lionel Meesiin taphataa cimaa addunyaa BBC Sportis Personality ta'uun filatame. Meesiin waancaa addunyaa shanaffaa isaa irratti galchii 7 kan lakkoofsise yeroo ta'u, waancaa addunyaa irrattis taphataa cimaa jedhamuun kubbaa warqii badhaafamee jira. Arjentiinaan waancaa addunyaa waggoota 36 booda Qaxaritti muddee 18/2022 Faransaay waliin morkattee injifatte. Gareen xumuraaf dhaqqabe Faransaayis yeroo gara biyyattii deebi'an simannaan gootaa godhameefii jira. Arjentiinaan waancaa addunyaa yeroo sadaffaaf mo'achuu isheeti. Faransaay yeroo 2 mo'atte. Waancaa addunyaa bara 2026 kan biyyoonni 48 irratti hirmaatan Ameerikaa, Meeksikoo fi Kanaadaa keessatti qophaa'a. Tole kabajamtoota BBS oduun irraa qopheeffadhe kanneen haga amma hordofaa turtanii antis wajjin turte Aminaa Muhammadii gama ogummaa kaameeraaf teeknikaatiin Abdii Jamaaltu nu faana ture qophii BBS kanneen hafan wajjin turtii gaarii.